irreechi bara 2018 hedduu biratti kan miira addaa uume haalaa fi akkaataan kabaja sirna irreechaallee kanneen duraarraan waan baay'ee jijjiirama ol aanaa itti agarsiifamedha. Sirna irreechaa bara kanaatiif uummanni gama Bishooftuutti imaluu kan eegale jala bultii guyyaa sanbata xiqqaarraa eegaleeti. Magaalaan Bishooftuu keessummoota isii akkuma harreen isiititti garaa laaftee bal'atteetiniin hundaa hammatteetiniin bulchite. Bariisaa gaafa irreechaa ganama subiidhaan sa'a 11 yeroo ta'u waajjira giddugala tokkummaa abbootii gadaarraa kaaseetiniin gama malkaa irreechaatitti maree hojjechaa abbootii gadaatiin durfamaa hunduu imala isaa eegale. Haalli kabaja ayyaana bara kanaa hedduun kan gammachuu itti uume jijjiirama addaa kanallee kan dinqisiifatan ta'eetiniin arge. Obbo Dachaasaa Jirruu hayyuu seenaa fi yeroo dheeraadhaaf sirna waaqeffannaa fi irreechaa irratti nama hirmaannaa guddaa qabanidha. Kan baranaa kunis adda jedhu. Amma baay'ee nagaa qabeessa naamusa qaba. Haalli itti jiru iyyuu laal namni amma tasgabbaa'eeti waytii taphaa hin taphatanii waytii kaan hin dhagayanii walii waan naamusa cimaa qabu amma sadarkaan irra ga'e sadarkaa durka aadan gadaa irra jirurra. Namoonni an dubbisuudhaaf yaalee hedduun isaanii qabxii irreecha baranaa adda taasisu keessaa tokko yeroo dheeraadhaaf abbaan biyyaa bahee ilmi biyyatti hafe obboleessi fagaatee deemee kuun godaanee lammiin gargar faca'eetiniin qalbii adda bittinnaaheen irreecha illee taatee sirnoota gaba biraa kabajaatiniin turreedhaan naaf kaasan. Irreecha bara kanaa keessatti ammoo lammiileen biyya alaa jiran hedduun isaanii dhufaniitiniin irratti argamuu danda'aniitiniin jiru. Ameerikaa kaabaarraa dhufteetiniin sirna kanarratti kan argamtee fi osoo haadholee siinqee waliin maree hojjettu kan hin argadhe falmattuu mirga namaa Seenaa Jimjimooti. Seenaa Jimjimoo baga siinqee. Baga waliin nuun ga'e galatoon baga waliin. Mee irreechi kun waggaa meeqa booda Bishooftuutti kan irreeffatte yookaan immoo biyyatti? Jalqabaati waggaa 20 booda asin irreecha irratti argamuu kiyyaaf gammachuu keessatti himuu hin danda'u. Waan keessaa Ameerikaa kaabaa turtaniitiin hin dhageettanii fi irreecha amma asitti ilaalaa jirtu akkamii wal bira qabdu? Walitti fiduu hin dandeettu kun galaana. An halkan guutuu hin rafne namni hin rafne achi ka guyyaa ilaalaa oolaa halkanii agarree sooraajiidha. Irreechi bara kana kan Oromoo qofa ta'eetiniin hin dabarre sabootaa fi sablammoonni keessaa yoo naannoo ummatoota kibbaarraa heddumminaan dhufaniitiniin irratti hirmaatan. Saboonni akka saba Sidaamaa, Koonsoo, Walaayittaa, Gaamoo, Halaabaa fi kanneen biroo kanneen bara kana Oromoo irraa qooda ol aanaa fudhataniitiniin irreecha irratti hirmaatanidha. Haala kanaan afaan isaaniitiin kan sirban weeddisanillee dhaga'e. የመጣሁት ከሐዋሳ ነው። ጆስ ይባላለሁ። ሲዳማና ኦሮሞ ማለት የአንድ እናት የአንድ አባት ልጆች ናቸው፣ ወንድማሞች ናቸው እና ለዛ አንድነታችን ሐዋሳ ራዱፍ ጆሲ ጀደም ሲዳማ ፊ ኦሮሞ ጀቹን ilmaan haadha takkaa fi abbaa takkaati boleeyyan. Kanaaf tokkummaa keenya cimsuuf jennee hanga Bishooftuutti dhufneetiniin irreeffataa jira. Sirna gadaa sadarkaa kanaan dagaagaatiin jiru jabeessaniitiin irratti hojjechuun immoo barbaachisaadhaan kan naa kaasan godina Baaleerraa kan dhufan abbaa gadaa Odaa Roobaa Aliyyi Muhammad Sururi. Sirni gadaa kan sabootaa fi sablammoota walitti hammateetiin bulchuu danda'uu fi Afrikaadhaaf illee fakkeenya guddaa ta'uu danda'uudhaan dhaaman. Haaluma kanaan akkaataan kabaja sirna irreechaa waggoota kanaan duraa ture dhawaataan Oromoon mirga ofiitiif falmateetiniin sirnaan kabajuu eegaluun immoo kun bu'aa guddaadhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Barri kun bara jijjiiramaa bara Oromoon aangoo argate bara isiin aadaa fi kabajachuu qajeelan dandeette waan ta'eef baay'ee ka duraanitiin garaagarummaa qaba. Kaleessa wayita aadaa teenne kabajannu waraanatu nu eegaa ture. Har'a foollee teenne fi poolisii teenne nu eega. Jijjiirama guddaa jira. Wanti arganne waan guddaadha. Waan hagana jechuu jennee nu himuu dandeenyu miti. Waan keessa baaneef wanni amma keessa jirru waan lama ta'u walitti hin kalooyin. Qabxiilee irreecha bara kanaa adda taasisee fi hawwatummaa isaa dabaleef keessaa inni gama biraa ammoo gadaan tuulamaa aangoo baalli walirraa guyyaa itti dabarse jala bultii guyyaa sanbataatitti. Haala kanaan abbaan gadaa Beyyena Sanbatoo dooktarri kabajaa fi heddumminaan dhimma gadaa fi Oromoo irratti guutuu Oromiyaatti namni falmaa ta'aniitiin socho'aatiniin turan aangoo isaanii gadaa tuulamaa dabarsaniitiin abbaa gadaa goobana hoolaa irreessootiif kennaniitiin jiru. Baalliin gadaa kun kan ceete abbaa gadaa Beyyena Sanbatoo qofarraa otoo hin ta'in gadaa birmajii warra paartii isaanii turan hundarraayi. Haalli ce'umsa isaallee akkaataa nama gammachiisuun kana fakkaatu dooktarri kabajaa abbaa gadaa Beyyena Sanbatoo nuuf kaasanii jiru. Yoo waggaa 8 irraa 2003 fudhannu nuyi 2011 akka gallakkisnee aangoo biraatti kennu nun beekna. Maaliif Oromoon irree daangaa kennitee sitti kenniti. Waggaa 8 dhuettee sitti kenniti. Amma waggaa 8 keenya kun xumurree arra beelbaa kennina. Maaliif jaalalaan ifaan
abbaan gadaa Obana Hoolaa Irreessoo meelbaa bakka bu'aniitiin gadaa fudhatanillee yeroo turtii gadaa isaanii keessatti sabaaf sablammoota biyya kanaa hundaayyuu hammatanii Oromoo ija tokkoon laalanii gadaa ijaaraniitiin seenaa deebisuudhaaf kan birmajiin eegale irratti waa hedduu dabalanii birmajii caala mul'ataniitiin bahuudhaaf illee ciminaan kan hojjetan ta'ullee dubbatan. Gadaa tiyyaa gadaa meelbaa kana keessa gadaa jiituu, gadaa dagaagduu, gadaa saba isaati, gadaa saba Oromooti dugda kennatu, saba Oromootitti mi'ooftu, gadaa nagaa, gadaa bilisaa akka taatu irrattan hojjedha. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa akka kanaan duraa humna waraanaatiin kan tikfame hin turre. Foollee fi qeerroon sadarkaadhaan gurmaahanii hiriira akka tokkollee hin cabsinetti harka qullaadhaan margaa fi baala qofaan nageenya tiksaa fakkeenya gaarii ta'aniitiin mul'ataatiin turaniitiin jiru. Sirna Irreechaa irratti kan argadheetiin dubbise hoggantuun Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Aaddee Loomii Badhoollee kanneen sirni kun akka kanaan qindaa'uuf tumsa isaanii taasisan sabaaf sablammoota ollaa Oromoo dhufaniitiin sirna kana irratti hirmaatan hundaafuu galata galchaniiru. Baga isiniin gaheellee dhaamatan. Uummata Oromoo maraan kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus baga ayyaana seena qabeessa kanaan ittiin isin gahe. Ayyaanni bara kanaa ayyaana addaa fi hiika addaa uummata Oromoo biratti qabudha. Baga gammanne kan jedhu san kaasuun barbaadu. Ulfaadha galatooma. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Bishooftuurraa.